Jalalansi jallu beit Tanaf jecha ati na bont Jalalansi jallu beita Tanaf jecha ati na bont Aramiti na bonun Dursira hafte Aramiti na bonun Dursira hafte Jalalansi jallu beit Tanaf jecha ati na bont Jalalansi jallu beita Tanaf jecha ati na bont Aramiti na bonun Dursira hafte Aramiti na bonun Dursira hafte Jalalansi jallu beit Tanaf jecha ati na bont Jalalansi jallu beita Tanaf jecha ati na bont Aramiti na bonun Dursira hafte Aramiti na bonun Dursira hafte Jalalansi jallu beit Tanaf jecha ati na bont Jalalansi jallu beita Jarra abba gada soresa sena guda Kallacha qabso kiyyo saba Gabrummaa lammii diddaa Taate dhalootaaf fidaa Onnee ijoollumaatiin sabab firbuu seentee Gabrummaa fi roorroo baadhachuu dadhabdee Nadii walabummaa Tuda uf dambobde Rogayu dammaka Lagayu lapsite Jarra 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 bagada Ummanni Oromoodha ummanni seena qabeessa ta'e ani miliyoona 30 ol ta'an biyya tana keessatti kan jirretti lakkaawamanii amata 100 ol jiraachuun isaanii waan nama iraarsan. Jarra abbaa gadaa sooressa seenaa guddaa kallacha qabsoo kiyyoo sabaa gabrummaa lammii diddaa taate dhalootaaf fidaa. Onnee ijoollumaatiin sabab firbuu seentee Gabrummaa fi roorroo baadhachuu dadhabdee Nadii walabummaa Tuda uf dambobdee Rogayyuu dammaqaa Lagayyuu labsitee Jarra 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 bagada Ummanni Oromoodha ummanni seena qabeessa ta'e ani miliyoona 30 ol ta'an biyya tana keessatti kan jirretti lakkaawamanii amata 100 ol jiraachuun isaanii waan nama iraarsan.